Kun beekamsa kan ta'een ka darbe keessatti gaafii isan biraa barreeffaman nutti ergitan irratti ulamaa'oon keen deebisaa nuu kennuu jiran. Ulamaa'oon keen kun dadhabni ifan odoo hin jedhin waan beekan kan Rabbiin isaan beeksise nutti dabarfatuu jiran. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Jannata illee isaan haa qananiisuu jenna. Sagantaa fatawaa keen kaardhaa keessattis sheekii keen kabajamuuf jaalatamoon Dr. Lawal Islam gaafii gam keessanii barreeffaman nutti ergitan irratti deebisa isaanii nu dhiyeessu. Sheekeen waliin turte gaarii qabaadha. Abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom walla'ana usnee qabu waa fannu. فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa obbaafannu. jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira. wanti shakkii isinitti ta'ee adda baafachuu barbaaddan jira. hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu. waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuurul hudaa gaafadha. ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nuurul hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru. gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha. fataawaa نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبرة الربي والرنقها في فتوى بربادف إرقتن خراء راديو نور الهداتين وهن درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته deebisaan gaafilee teeysanii akarma gadiiti. gaafii irraa duraati obboleettiin teenya takka akka jettu gurbaa tokko wajjin wal heerumuu wal taane duuba eeguma wal heerumneen boodetti akka ilmoo natti hin dhalle naan jedhe. akkuma sawwaan nama ajaa'ibsiisu haati tantootiis hin dhalin naan jette. mee yaada kamiin irraa qabadhaa haramiin goraa maaltu naa mala. الله أكبر تدراتي يا قبرتي ربي أتي سيفي فكاتو تيتي فيس انت لا تلاتك ربي مالي في أومي إنيو في أومي أبان كان كهاتي تنتو مالي في الندلني أبان كي ينفود أدي الرخية أبلي سخية دوبا خنفود إنيو مالي في ربنا أومي بيخون سرت هاجراته دوبا تنافجت بلتي جارو تنتيتيف وهما ربين جالتو وانس اومي فوجت هيرمني تكاو فوني نمني لما خولت لفو نياتا دوغاتي بربادا فولت لفو وافر رهم بسوفي أكسي حالة خان الرجراج چون بودل لي سبلي نفول ربي درتي تنافجت تدراتي جارسو مغرتي waan si fuudhuuf hin beeyne kanyaadhu dhugii tumanaa jiraadhu sittiin qanani asiinju yoo kaayoon saatanuma qulqullii taate isaa wajjin yeroon tee sittiin dabrin tanammoo haatitee haadhateeti wannin ju'uun yaa haadhan talatanaa sifi fakkaattuun teetiis rabbii tokkicha si uume sodaadhu waan abbaan kee siin hin jiin haate takkaa siin hin jiin ilmoo teetiin hin ji'in rizqii jiruu teetiitu hin beeytu ilmoo teetiif hin rakkatin rabbiin siif if qabe ilmoo teetiif illee siif if qabe waan hin dhalin jettuuf rabbuma tokkichaa beeka yoo dhaldhalteni dulloomtaa takka hoo jaarsaa sirra fuudha takka hoo jibbansa gurbaa saniif qabdu rabbuma tokkichaa beeka walumaa galattuu bultii ilmoo teetiin laaqin intalate khairii rajjaynumsi. gaafinitti aantu akka jettu an intala muslimaa takka mataa kiyya fuula kiyya sattarachuun fedha hijaabbachuun fedha ammoo jaarsi kiyya hijaaba kanan fedhu akkuma san gartee warri bakka hojiitiis hijaabbachuun sunnaadha malee waajibaa miifirraa dabbiraan jaan yaa gabriitti rabbi
fuula kankee qaama kankee sattarat dhoyfadhu rabbiin khasiinjuu rabbuma tokkicha dhaamsa haadha abbaa keetiitii miti dhaamsa rabbiiti ammoo dayyuusa takkahuu gowwaa kajaartii isaa irratti hinaaffaan qabne kagartee mataa gabaabsadhu kophee taakkoo uffadhu shaanxaa fannifadhu fuula kee tolfadhu bareeffadhu karaara naa deemi takkaayuu namanatti dhufu wajjin gattaa'iitii ummata gartee keessummaa naa gammachiise khasiinjuu kuni dayyuusa jaama dayyuusa jechuun nama jaartii isaa irratti hinaaffaan qabne tanaaf jecha waan rabbiin kan kee itti si ajaje qabachuu irratti itti goggoyfadhu ammoo tawarra dalagaadhaa fedhinnaa keetiin dalagaa seente sii taatuuni dalaydaa sii tahuu baattuuni dhiiftaa sun huma takka illee miizaan irraan kaayin garuu takkaan irraanfatinaa warreen mana namaa hojjettan irra hedduun abbootii hujiidhaa keessahuu dhalaan arabaa dhalaa dalayduu kana akka gartee bani aadamitti hin laalle humaa keessa hin laalle akka gartee dhiira isaaniitis nyaachiftanii obaaftanii bira teessanii shaahii buuftanii fi gubbaarra dhaabbattan isinirraa fedhan isinuma kana gartee dhalaadhaa itti lakkaawwan ati haadimaadha jedhan tanaaf jecha siif isiisanis rabbuma tokkichaa uume dubbii isaan isiniin jangurratti hin dhadhawatina namni diin keeysan miidhu aduwwi keeysani yoo siin taane bakka sanirraa deemi namni waan takka rabbi jecha dhiisee tasanirra caaltu rabbiin bakka buusaaf gaafiin itti aantu akka jettu obboleettiin teenye takka ani soomana nabiyyallaa daawudiin aadaa godhe guyyaa tokkoniin nyaadhaa guyyaa tokkoniin fura ama tokkoon akkana jiraachaa ture ammoo zamana kana booda odumaan soommanuutiin dadhabbinnatti argamtee dhiisuu kanaaf maaltu narra jira yaa gabriitti rabbi namni tokko hogga kheyrii hojjetu irra caaltuun kheyriidhaa rabbi biratti waan xiqqaatee addaan hin cinne tan zalaalamsi wajjin jiraattu odoo rakaa tokko illee ta'e soomana guyyaa tokko torbaanitti illee odoo ta'e yoo baatitti illee ta'e rabbi illeen fattaqullaha mastata'atum akkuma san rabbi laa yukallifu allahu nafsan illaa wusahaa ilma namaa kana tokko rabbiin dirqamarran keenya waan kheyrii inni dalaguu danda'u irratti malee waan waajiban ta'in tanaaf jecha soomana akkasi firra keeyse san durumaanuu ati gartee intala dhalaati arra dubrummaadhaan kophaa yoon jiraadhe boruunii heerumaa ilmaaniin qaba haqa jaarsaan irra jiraa wallaaluun keetilleen dogongora eega soomana akka dursan dadhabde wahuma dandeessu hojjedhu torbaanit tahuu baatit tahuu keessaahuu soomanni sunnaadha intala bultii jaarte irratti iznii jaarsaatiin malee hin jiru yeroo inni sitti haajamu hin beeku tanaaf jecha waan dur aadaa godhatte dhiisuuf huuma takka illeen sirratti hin jiru obboleettiin teenya takka akka jettu irra hedduun geeleedhaa oduma gartee jaalannuu aduwwi sittaati duuba geelee wajjin deemnu tana filachuu dhabuun rakkina guddaara nu fiti duuba tanaaf geelee takkaan qaba hedduu wal jaalanna duuba immoo isiin rakkinni isiidhaa salaatan salaattu hoggaanan salaati yaa addeeti jedhee si gorsu ayaa muxawwa sa salaatu manaan jetta ati jetteeti na kofalchiifti anis wajjumaaniin kofilee firraa usa akkamtuu naa mala yaa gabriitti rabbiin duraan fide qur'aana keessatti al-akhillaa'u la yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin rabbiin duraan fide duuba warri addunyaa tanarratti rabbi jecha wal jaalatee kheyrii irratti waliin jiraatin برو ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني لا قيا برو خنقرتي نمني قوبا في فتنينو انا واجبي وقرطمي قياجو guyyaa namni tokko geelee takkaawu shariika badaa wajjin deemu karaarraa si dabse nama jaalachuun rabbumaaf jecha jibbuulleen rabbumaa jecha hamtuu ati toltu gorsitee toltuu teetana hanjamaa sitti godhanii
lal atiis wajjin kofalte usuun kee balleessaa gurguddoodha intaltii tuni gartee yoo khayrii siin qabaanne gosummaa fi shanyummaa fi gandummaan sin dagin eega gorsitee ijibbaatte irraa fagaadhu rabbumaa jecha jibbisiisan duuba gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko namni tokko wal fi qaama isaa maniyyiin tuqe maaltu isarra jira yaa gabricha rabbii bishaan dhiirarraa bahuu fi dhalaa fi dhiiraas bishaan namarraa bahuu sadii tokko maniyyi tokko madiyyi tokko wadiyyi bishaan sadeen keessaa haxaahara bishaan ati gartee irraa uumamte maniyyi hoggaa namarraa bahu utaalu kami'aawu qaama nama diyuu kan ilmoon isarraa uumamtu kana kuni qaama sitti goggogee huccurra goggogee yoo jiraatan firraa shukkuman yoo jiidhaatees ni dhiqan garuu inni xaahara ammoo madiyyi fi wadiyyi yoo si tuqe qaamaa fi huccuus firraa dhiqi jara lamaan kanarratti dhiqatiinsi qaamaa hin jiru kan ammoo maniyyi qaama dhiqachuu sirra jira warra dabalamtu manaamaan agartuu warra dabalamtee odoonii fi saalli lamaan wal keeysan galiin akkanumaan afaanumaan yoo wal tuqeehu dhiqatiinsaa sirra jira gaafin itti aantu akka jedhu yoon ka'ee salaata gartee ishaa'iidhaa kanaa akkaan bakka takkatti firraa buusu dhaabbata halkaniiti wajjin yoon ishaa'ii gara boodaatti booda'an fadhee waaniin mana lamaa dalaguuf jecha maaltu narra jira yaa gabricha rabbii takkaa'u gabritti rabbii irra caaltuun dalagaa jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam salaatarra buufachuu yeroo inni geetti garuu haala jiruutiif rakkinaaf yoonii fi ishaa'ii booda'an fatte rakkoon hin jiru garuu ammoo za'aa kudha lama walqixa halkanii biran kutin salaanni immoo halkanii yeroo sadii gaggeeffachuu dandeeysa hanga dandeeysa ishaa'ii booda walqixa halkanii aakhir halkanii karaa dandeemeen gaggeeffadhu rabbi si haa gargaaru gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi ka'ee huccuu aadaa tana uffate saddeeta akka aadaa oromootti saddeeta adii kana sabbataa wajjin hamashaa wajjin balleessaan jira yaa gabritti rabbii wanni takkaleenuu ta islaamummaa hin miine rakkoon hin jiru wanni yoo dalayde diin kee miidha cuftinuu aadaa jibbatamtu mana kee keessatti saddeeta kee hamashaate sabbata kee inumaa saakayyoollee itti dabaladhu waa takkallee rakkoon hin jirtu mana kee keessatti abbaa manaa biratti uffatte yoo teesseef huccuu uffatan keessaa huccuu aadaa keessaa wanni satirii hin qabne huccuu saddeeta adii uffatan kana waa takkallee jalaan hin jiru kutaa takka takka qofaatu waan dabbee jalaan uffata kaan ammoo bobaan si jalaan bana tanaaf jecha huccuun akkasii karaallee gadii intalti muslimaa uffattee gabbahuun taatu dhalaa keessattillee gaariimi irra hedduun namaa sababaa qaama gartee qullifachuu kanarratti nammeeqa ijji isa tuyxee isa miitee rakkoo guddaarra isa fidde tanaaf jecha huccuu aadaa uffachuun mana kee keessatti rakkoon takka sirratti hin jiru abbaa mana keetiitiif booni gaafiin itti aantu akka jettu mana kiyya keessa yeroon jiru namuuna biran jiru yeroon salaatu sagalee ol fudhadhee yooniifiin salaate takka quraana qare balleessaan jira yaa gabriitti rabbi sagaleen dhalaa akkatti awraa saaxil qaanyi taatu qabdi malee bakka cufa qaanyi miti waa barachuun waa himuun waa gaafatuun waa takkallee hukmi shari'aa keessa dhorkaan hin jiru قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لا سيقالي دوبا تنافجج جزي خبا خيس جبتو خبا تجبتو خان ديرتي أجنبي سيبران جره سيقالي ألمباني تلبو خيف لغي سيستو يرو قرآن قراتو يرو صلاتو واتكلم كيستي ركون هنجرو غافل انتو أكيتو أكان انقبك أبوتي واجباني صلاة خيست أكمسن أركاني خود أفوري واجباني سديتي بري نما تقوتونان
waajibaani lakkoofsaan waajibaanni saddeeti ma'anaadhaan sagaliin hanje ta duraati dhaamsiniin an dhaamu obboleeyyan keenyaa fi dhiiraa fi dhalaafis yeroo waa isin dhiban yeroo waa isin cinqi takkaa uumamni isin tuqe shakkiin namni waa gaafatan namuma rabbiin isinin jee fas'alu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun dhalaa ta'u dhiiraa ta'u namuma waa beeku waa gaafadha akkaataa itti saddeeti ma'anaan sagalii mee isuma san gaafadhu walumaa galattu akkuma ulamaa irraa dhageeyse waajibaanni salaata keessa saddeet numa ati duraan beeytu sani korneeysa gaafin itti aantu akka jettu namni tokko ka'ee guyyaa namni gartee yookiin bilisummaa yookiin yaadannoo bu'ura dhaaba tokkoo takkaahu aadaa jedhanii walitti dhufan bakka akkasii yoo dhaqee maaltu jira yaa gabricha rabbii dubbii keessaas waan ibsine waan gaafachuu feetu eega oromoo taate akkaan gaafii teetirraa naaf mul'atutti namni irreecha dhaqee akkamii akka waan jettuutti natti fakkaata waa hunda dura yaa jara keenya ilmi namaa tokko bakka oolu bakka bulu waan nyaatu waan dhugu waan uffatu waa hunda keessatti waan rabbiin isaaf halaal godhee fi haraam isarra godhee addaan barachuun dirqama ilma muslimaa intala muslimaati irrachi ummata oromootiif aada jahaa ja'amu malee amantii waaqeffataati amantii warra waaqayyoon samii tanaan rabbi ji'uuti warra samii tanaan rabbi ji'u rabbuma jedhanii gubba jiraanii beekan ammoo خالق أومي خنا قبات نجرة توكتشتن أمانا سميتنا تأدان نما قلتو أما اللي هو بكا سندقن والرين بكا سندق بيخا بشام برخا بربادان هاتو شفي في تتا ولي خنن هاتو المام مسلمة خيستي خنا بكا كناتا ندقون أمنتي في ميلو قافتكو نبي خين عليه الصلاة والسلام نمتكي تكتلو فيه يا نبي ربي كل سخن يرو أم بجرو خان خيستي برادا الرخيتين قال فودي أتشبه بك كانت لك أتشدك على جين هو خانت نبي ربي مالجين هل فيها وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية بكري تصن بك أمني قافتي قافر بادوري جاهل ما آدا قدتي جو وني كسي جرتي إنجرتو وني بك سنتك أني برخا بربادني بشان الرافي يوخي مخافي نمني وعيادو نجرا إنجر دقيقة لجين يو بك سوي المنا ما بكرك وسوهما تجرا قبك سوا جروتات شركي داتن دهاتن تجين دوبا تقرر التربي هدونا ما دقرتي وني هدو جال لسبوناتي في سباتي في جال لملي لبو في جلدي منتر هدونا ما دايدي دوبا بكتنا خيستي وانبرو ربين اتسات النما دابو الدم بردا قافني تانتو أكيدتو وبليس خيني توكو أكيدو نمني توكو يوني في خي وضوءاتي صلاة في يروديمو وضوءك آمد شوفا هم نشوفا وضوءاتي ميلا شراب الرحاكي قرو إيقهاك إن بودتي يوني في الراباسي ميلا دوا صلاتي صلاة نسمك يا قبل ربي سيفي فكاتانك ألا تهو ديرته dura shurraabarra odoon hayneen duratti heeraa fi seera shurraabaa barachuu takkata dura shurraabni ati uffachu xaahara ta'u talammeeysaadha shurraaba wudu'a guutuu eega wudu'atteen boodatti uffachu sadeeysaan yeroo irra hayxu niyyachuu yoo imaltuu jiraatte sa'a 72 yoo biyya keessa jiraatte sa'a 24 walii gallee yoo shurraabni ati uffattee gubbaa hayxu kuni khawduruni duraan jala jiru yoo taate firraa baafte umaan qabu hoggaa dura wudu'attu beekadhu hoggaa dura wudu'attu san wudu'attee shurraaba uffattee yoonii fi firraa baaftee boodaan fiddeebisa jette umaan qabu ammoo shurraaba kana duraan xaharaa qabaattee amma zuhuriidhaaf wudu'attee yoo gubbaarra hayxe eega hayxe firraa yoo baafte salaanni keessuun baaxili salaanni kee baaxili yeroon ati baaftee firraa salaatu dandeessu hoggaa dura wudu'a guutuu wudu'attee booda shurraaba uffadhu shurraaba irra haquu wanni hayxuuf hin jiru amma shurraaba irra haquun eegalamuun kee
salaata dhufuu jiru qasi booda as jiru amma salaata fajrii irratti yoonii fi kaatee wudu'attee shurraa buufatte haquun kee ammaa miti fajrii irraa miti zuhurii irraa takka jala kaawwama jechuudha. Tanaaf jecha shartii haqiinsaa kanaa addaan barachuun isin irratti haa jiraatu. Gaafataan tokko akiju namni tokko akkanumatti intala dhalaa takka harkaa yoo tuqe wuduun isaa badee yaa gabricha rabbii dhalaa akkanumatti kaatee yoo fakkeenyaaf hoggaa waa gurgurtu yookiin waa bitattu yoo harki kee amma xawaafa keessatti illee gizee xawaafan dhalaa tuquun ni mala akkanumatti yeroo gartee ati niyyaan qabne keessatti harki keessa yoo walirra bu'e takka waa irraa fudhattuun kun wudu'an balleessu akkuma san odoo wudu'a qabaattee warra keetillee afaan keessaa fi mallaallee dhungattee laal walii gallee humaa takka sirreessa dhufuu baate akkanumatti dhungatteetuma aadii yoo deemte humaa takka illee wuduunni kee rakkoon qabu. Gaafin itti aantuu akka jettu namuma kana fakkaataa nama keenya haamirii ta'e tokkorraa yooniifiin sadaqadhee akkami. Yaa gabricha rabbi sadaqaan guyyaa dura meeytaa dura awwaalanirraa godhansa yoo taate irraa fagaadhu. Ammoo eega nama awwaaltee bubbulte fetee nyaachiftuu sadaqaa jechuun yaa jara keenya bakka tana kan irraanfanne irra hedduun nama sadaqaa jechuu kana foonuma se'a horma qalanii nyaachisuudha sadaqaa se'a wanni bartee nyaatan tuni waan amma nyaattee dhuyde burusa garaan seentu ammoo waan akka huntiin siin cinne khayriin hin cinne jira laa akka nama du'e tokkoof masgiida jaaruu masgiida afuu qur'aana gartee waqfii godhuu eela qotuu nama garte warra ijoollee waqaraayisu gargaaru ijoollee yataamaa gargaaru kun cufti ho ajirii niyatteef sadaqaa meeytaati sadaqaa tana gartee haruma qoonqoo biddeenaa fi foonitti rarraasina huulaan kheyri hedduudha yaa gabroota rabbi gaafin itti aantuu akka jettu namni tokko yoo maallaqaa maletti bigeeymi takkaahu karbolla wallahi karabollaa fi karaboonnaas wahuma kanaa أنا ما قمسيتو أمم عندك حتى هو لما قالتو مالك أنتهو مالك أمل أنتهو مالك أمل أنتهو أنت بدي بليس عندنا يا قبل تربي تدراتي وني تبخي ستفار فماذا أكا قوبون ورانا وبرجو بفلوم برجو فرد أريه برجو بشان داخو وني كان شفتي وان فايدة نماديمو وان برباتيسا أكو مثلا قبال ليو تبدي صلاة وقت راس شاغل ملي هما تكلي تونسين كبتو أمو ورقرتي ورق أهاته أكو مثلا تاولا كسمار ريج أني خنو كانتي وصولوج أني وانا منقرتي كاسيت تبتو يو هاتيلي وهنقاد ينديموتي وان كان الرا فقادا مالف الرهدون نما وان كان أدوني في قرتي حلال التلي عدي وقتي تكسر أجي سبير hanga gartee waqtii ta'e ajjeeftu kana deemi waa baradhu haadha abbaa kee haddami inuma waan bira dhabda mana kee keessa taa'iti warra kee qaraasisi warra keeti wajjin haasawi santurra ibaada wahuma gartee yeroo tee guburra yaa gabricha rabbii gabriitti rabbii irraa fagaadhu gaafin itti aantu akka jettu namni tokko tokko hoggaanii fi gartee hara masgiidaa yoo fiigan jummaa ta'uu salaati biraa ta'uu salaataatu namarraa badaja yaa gabricha rabbii ربنا كيجو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم خرا خيري تجرجره قنونجو دوبا قرتي مكينان أريها تكاهو غانجت أريها تكاهو والجنا في قاجة جوميت هوغا خرا قرتي من ربي ديمن هقوما قرتي سوت ديمتي تركان فينتي أدانسي تو أجرين سي هتبا قرو في جونس أريتو قرتي فكين يا فلان رتي قدي هاتي نم تكو تكو صلاة إمام ركبت دجي في قصون اللي ندو قنقر وهما ركبت نمالي إمام الركوع ركبت ناف أكانا جتهم فيكين ميكاتو كسكو في جاتشري الكين الرايات دوبا تناف جيت غرو في جونسون صلاة نمر رحيم بالليسو قافين إنت أنتو أكيدتو نمني تكو هقا مسجد أولسين صلاتي إيجا صلاتين بودتي تكاو أدون صلاتين سنة صلاة مو تحيات صلاة أما ولي قال لي قافي تنخيزت نمني تكو مسجد أولسين سنة جرى فكين يبزوري درة سنة تنا صلاة مو تحية يا قبروت الربي
dhiiraa fi dhalattis bakka tanatti wanni wal yaadachiifu namni tokko hoggaa masgiida ol seeni gaduman taa'in malee sunnaa salaata gartee duhuriin dura yookiin fajriin dura sunnaa salaannaan tahiyyaan sirraa qufte maalif نبي ربك عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هو تكون كيس نقول مسجد أولسين دقدين تائنا هم وربوا فتنيجي أولسين تي سنة صلاة وجين دي مسلانان أتنتين يهجير أولشته تحيان تي أسكي أسمى خيسة لمته سنة صلاة خنا صلاتين تحيا صلاة يتي إفرقين قافل التان توكيت namni tokko yeroo wudu'atu namni yeroo wudu'atu yoo takka wudu'ati takkaahu lama yoo wudu'ati takkaahu sadi yoo wudu'ati akkam turra caalaa mee gaafiin tuni gaafii biraattu irra tarkaanfanne akka ji obboleessi keenya tokko namni tokko ka'ee intala takka salaanne yoo fuudhe achi boodaan ilmoorra arkate maaltu isarra jira liqaan sun akkamiin ilaalama yaa gabricha rabbii shartiin dhiiraa fi dhalaa wal heerumtuun dura kana barachuu dhiiraa fi dhalaanis nama akkamiin heerumuu dandayaa nama akkamiitu na fuudhuu dandayaa nama akkamtu na fuudhuun haraami nama akkamii an heerumuun haraami muslimni tokko intala takka ta kaafiraatan salaanni fuudhuun haraami si galeen madubbiin ati immoo yoo khasalaattu taate nikaan kee saxiiha garuu intalti tuni eega toobatteen boodatti nikaan siidha haareonfamuudha qaba yoo ilmoorraa dhalte ammoo lalal yoo kaatee immoo isiin tun ka salaattu taate ati immoo kan salaanne taate ta duraatii nikummaan keetu hin jiru nikummaan keetu hin jiru isin lachuu addaan baafamtanii toobaa qulqullii toobbitanii shahadaa qabattanii islaamummaan ka beekamuun eega shahaadaati namni tokko salaata shanan qabaachuu dura eega shahadaa ragaa baatanii salaani dhabamuun waan nama lama wal fuudhuu irratti haraam godhu waan sababaa salaataatiin namni wal dhaaluu danda'u namni diinsaa adda adda taanaan wal dhaaluu illee hin danda'u tanaaf jecha namoonni akkasit duraan wal fuutan addaan baafamanii eega gadaama isaa seedhaa xaaharaniin boodatti nikaan haareewwanfamuudha qaba. Gaafin itti aantu akka jettu namni tokko naga eeyduu keessa ture biyyuma fedhee haa ta'u alallee ergame toora amma torbaa takkaan salaanee takkaan soommanne namni kun maal jaama yaa gabroota rabbii islaamummaa jechuun maqaa miti maqaan islaama naman godhu hojii namtichi tokko kan salaanne kan soommanne kaafira quwwaa takkallee wanni gartee irraa haasawan hin jiru karaa rabbii isaa garagaleetuma shahaadaa qabatee islaamummaa seenu gaafiin itti aantu akka jettu intaloon takka yeroo lama ilmuuf irraa baafte wanni isii irratti jiru maali ta duraati gaafii tana yeroo dheertu ulamaa illeen deebisaa adda addaatiin barnoonni kenname irra jira deebitanii karaa nuural hudaatiin nama hukmi waan akkanaa deebitanii laaluu ni dandeeysan garuu gabaabdumattu intalti takka waan rabbiin isii uumeef wallaaluun waan heerumteef wallaaluun ilmoo kanumatti kaateef irraa baasuun haraam calla yoo rakkinni isii godhu jiraate intalatan ilmoo yoo fuuti ni duute yoo kana taata jaan ilmoo irraa baasuun rakkinaa miti ilmoon ammoo firraa baasan akkasitti irraa argamte sun yooni baatii lamaa gattaate tawbaatu irra jira yoo ilmoon isiin firraa baafte toora baatii afurii taate humniti cuftitti uumamte intalti tun gumaalleen irra jira yoo abbaan ilmoo sanii barbaade akkuma san kaffaaraalleen irra jirti baatii lama soommannuun duuba gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yooniif gartee karaa rabbii deebi'uu fedhe yeroo tam tawbaan gaarii baatii tam keessa gaarii deebisaa yaa gabricha rabbii gabritti rabbii rabbiin eegaa watuubu ila allahi jamii'an jalaal يا أيها الذين لا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ربين إيجي توبان يرو ما قرتي بدين سر أرجمتتي
guyyaan qabdu sa'aan qabdu amatan qabdu baatiin qabdu sigale tanaaf jecha yeruma badiin sirra argamtetti tawbadhu karaa rabbii khiriibi gaafin itti antu akka jettu obbalisi keenya tokko nama tokkoofiin takkaayu obbaliitti ja'ana fakkaatti nama tokkoofiin qarshii 100 si kenne khottu fudhu jeen hamma ammaatti nama kana eegumatti jira namni kun natti dhufne maallaqaa kana akkamiin godha yaa gabritti rabbi yaa gabricha rabbi bolola khayri dalaguuf qabdu kana rabbi siif haa'idau garuu mee atis laali waan amma siyaachisaa jiru waan xiqqoodha wanni tanarra gurguddoollee meeqaatu jira duuba haa ta'u walumaa galattu wanni ati ni atti horii isaatii miti horii sibira dhiisee kootu narraa fudhu siin jee miti waa'uma keeti waan kee eega taatee nama sani arkin miskiinni biraa meeqaatu jira habee alaal miskiina biraa keeysa kadura kennituuf abbaa kee haadhateeti obboleeyyan keeti sigale waani zakaan tahiniin zakaa keen kennin haadhaa fi abbaa keeti amma waan biraa namnummaan haqa godhatu abbaa kee haadhatee jaartii ta'e ilmaan keeti kana karaa san garagariiti achi kennadhu rabbi sirraa qeebalu gaafin itti antu akkiju namni tokko yoo gartee jaartiin oduu haasa'u ati jaartiitii yaamiti ani sin barbaadu yoo hajuu ta'e namni kun maal ja'a yaa gabroottan rabbii keessaa huu dhiirti rabbii isin uume sodaadha jechi gartee jaartiin ja'an hedduudhaatu jira waan ahkaama gartee shari'aa keessatti waan islaamummaa raafaa nama baasu waan bultii belleessu badaduu dhabuun sodaachuu dhabuun jeenumani waa hunda afaaniin dubbachuun islaamummaa firra deemuudha tanaaf jecha ilmi namaa tokko jaartii hogga fuudhus bar lisaanuma keessi fuusisaa bar yeroo intala tanani kaaseedhaa maxxanfadde qeebaladde jettu laal wooma xiqqishoo yeroo hiitoo intal ati jaartiiti yaamisii jennaan sanuma tanaaf jecha tilifoonaan jettu afaaniin jettu wanni ati gartee jetteen sun hiikkaadha yoo ati gartee kan hiikkaatti niyatu taate sigalee hiikka tanaaf jecha odoo baatiin sadiin dabarre sideeffadhu jechuu jaartii teetiin ni dandeessa sigalee odoo gartee baatii sadiin dabarre guyyaa 90 jaartii teetiin sideeffadhe jechuu ni dandeessa ammoo hiikkaan ta'e tagaafa adda adda baatii sadii tamarraa sadii yoo taate jaartiin tee sirratti haraam gaafin itti aantu akka jettu intalti takka yoo haate oduma jaarsa qabdu hajjii goote hajjiin siitun akkami yaa gabricha rabbii ta duraatii gaafattu yoo dhalaa taatees ati yaa gabritti rabbii ta duraatii walillahi cala annaasi xijjul beyti man istataa ilayhi sabiila rabbiin eegaje dandeeytiin dhalaadha maali rahima qabaachuu odoo rahima yoon qabaanne hajjiinu sirraa hufte ammoo yoo nifi daangaa kana cabsitee kadhayxu taate ho hajjiin sii qeebalamtuudha garuu isin daangaa cabsite kara rabbii deebitee tawbachuun isirratti jira هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور جزاك الله شيكين جالة موف كبجمو دكتور الله الإسلام ربين بيكم سرم بيكم سنة دبل دنيات إيمانا آخرات جنة بلا فما سننجد كبجم توت لغي فتوت كينا كدغي فتو جرتان كون سغنتا فتاوى نور الهدى كنوفمبر لمبركم لما فكرة تربا سنة تمسا جرتول قبي نتان قبي جب سريتي ميو سوغم قبي تناتين دربين قبي كين كتربي دربي إسانايا دچيسنو قبي تربي دربي هني يني هاني ينو مددوري جتون كتا تقفا نودياتي قبي سنت نيا مالكتاي sadarkaa niyyaan islaamummaa keessatti qabdu waan niyyatuuf kufuunutti ta'uu fi kakkan fakkaatan irratti obboleessi kee mujaahidiin nuuf dhiyeessi obboleessi kee mujaahidiin hardhallee kun kutaa lammaffaa qophii tanaa harkaasanii qabaa jedhe qophii cobsurrii tan waliin turti gaarii qabaadha. Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dimbifamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame nama sunnaatiin katabame copha surrii
qaxabii hawaasa muslimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa fuullaa jechoota afaanii hin seenaa dhabii cuunfaa sammuuti. raadiyoo Nuural Hudaa irratti isiniif dhiyaatti. Akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e, seexaa qabbanaa'e, hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e. Coophaa surrii. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردبتو تسجنتها راديو نور الهدى قبي بصري أكمل نجيا الحمد لله. تربان دبري قبي تاني هني هاني أنو كتا تكوفا سنيدر كتا لما فا إن شاء الله الرئيس نيف كمان ندي عن نجر مي جماعة يوم تسين تيسو يادرة وان نهار أنا جايب تكلم ما سمي يادو بدو دبي نهاتون واحد وكا يادو نقوته وبليان تكوت جرام ماندرة يرجو لماتي gamtaadhaan mana jireenyaa keessa galu. Abbaan isaanii salaata subiitiif isaan dammeesse. Isaanis abbaa isaanii akka nama salaata subii dammaqee salaatu jiru fakkeessuuf jecha gariin gabbee bishaan laggannaqa akka nama waddaate. Gariin immoo isaan keessaa taa'eeti Faatihaa qara. Warri hangi jiru immoo aamiin bakka takkaa jalaa jaan. Mee dubbiin tun baasaa miti. Eegaa hangana kan ifaajan taate kana hundaa'u carraaquun isaanii hafne maaliif salaatuma subii saniin salaatin dubbiin ni yaadhan jettani barammas tabiraatii jira itti isinii faayida uume. Yeroo hedduu osoo taa'u jiruuti azaana. Sanbooda ammas hogguu hiqaamee kaana jenneeti teenya. Gaafa hiqaamamee imaamtichi salaata hidhatee booda namuu karaa salaataa fiiga. Eegaa asirratti gaa ajaa'iba lamaatu jira. Mee namni kun dhugumaan salaata jamaa dhaqqabachuudhaaf fedhii olaantuu sayyoo kan qabaatu taate osoon azaanin wadda'atee gara masjiidaa maan deemin. Takkaahuu eeguma azaanee akkuma azaaneen ka'ee maaliif karaa salaataan imalin. Eegee hiqaamamee booda ka'ee gara masjiidaa fiiga. As keessatti gaa dogoggora biraatii jira ammas tokko. Akka waan gartee nama salaata akkaan barbaadu if fakkeessu jirra. Na argaa fi na dhagaatu bakka tana jira. Rakkoo ikhlaasaa jechuudha. Akkuma beektan muslimni ibaadaa cufaa ikhlaasaanii kan gaggeessu. Na argaa fi na dhagaa ebeluun kun bar fedhii salaataa qaba. Ebelu waa salaataaf muddama. Ebelu jamaa dhaqqabachuudhaaf akkatti jarjaru agartanii akka isaan jaaniif jecha fiigu jira malee dhugumatti namni kun niyyaan isaa salaata jamaa dhaqqabachuufi miti. Silaa salaata jamaa dhaqqabachuuf niyyaa qabaate sa'aatiidhaan gara masjiidaa deema. Osoo waan takka illee dalaguutti hin jirre osoo shaakalamutti hin jirre taa'eetuma osoo haasa'u salaatni itti gahee hiqaamamee salaatamee jamaan hangi takka dura dabre jechuudha. Ammoo akka nama fedhii jamaa qabu gara salaataa fiigna. Yaa obboleeyyan dubbiin niyyaa tun yoo ni haasoo hin jenne waan dhumtuuti mee yaamsisi dhageeffannee walitti deebina. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أني هاني أنو قطاع لما فا دبين نياتنا ككتشلون نوغلتوف غراغرما فدي في نيا جدو جرتمي هاتين تالو نمني باين هوي في نيان أكا والفكاتن اتفودتم غرو أدى دما قدا قبن نيان هرقم فدين غرو واميراتم niyyaan yaada lubbuu qabu jechuu ni dandeenya. Hawwiin garuu hafuura ruhii hin qabne kan qilleensa duukaa imalu battala mul'atee tasalabama. Niyyaan ammoo jalqabaa fi xumura hojiiti. Niyyaan miila xiyyeeffannoo jaamu qabam kan tarkaanfateenii bakka yaadettiin dhaqqabu akkasumas haalaa fi yeroo eeggachuun wantoota tasa uumamaniin hin gatantaru. Hamilee jabduu fi murannoo olaantuu waan akeekkateerraa isan dabsine qabam. Hawaan garuu boca kana jaamuu hin qabdu. Akeekaa fi mul'atam bakka kana gahuun qabam tana dhiisee tana godhuun dirqama je'ee karoorri inni yoo xineesse tokkolleen hin jiru. Kanaafuu niyyaa fi hawwiin akka wal nutti hin fakkaanne hubadhaa. Fedhii bineensi alaatuu ni qabam. Niyyaan garuu ni'imaa rabbiin ilmaan namaa badhaase akka taate haa qalbifannu. Niyyaa fi kaayyoon akka qaamaa fi uffataati. Wal malee hin deeman addaan hafuus waan ta'an niyyaan riqicha jabaa abdiiti. Baabura kaayyoo keenya fe'atee bakka barbaanne nu geessu. Bu'uura irraa jalqabuu fi galma qubsumaa kan if danda'e kurfeeffatee kan qabu. Namni dhugaadhaan niyyate abadan waan san dalaguu hin dadhabu. Fakkeenyaaf namni gabaabaan tokko waan fannoo jirtu fudhachuu barbaade haa jennu. Waan gad buusuuf niyyate san boraatillee taatu walirra kaayyatee numa buusa. Ilmi namaa bakka ga'uu yaade san dhaqqabuuf yeroo hundaa'uu mala dhawatam. waan niyyatan rabbii waan aman dhorkum. Nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam dalagaan cuftinuu niyyaadhaan milkooytii nuun ja'an. Hadiisni kun ammaas itti fufuudhaan akkana ja'am. Nama hundaaf waanuma inni niyyateetu taaf
namni godaansisaa duniyaa fi yookaan dhalaaf jecha taate waan beheef numa argata namni baqannaan isaa rabbii fi rasuulaaf jecha taate waan godaaneef numa qunnamaa nun ja'a ilmi namaa uumama waan argachuu barbaade irraa hin laafnee fi hin rafne akka ta'e beeka hojiin niyyaan daleenu tartiiba qabdi fakkeenyaaf namni tokko duroomuuf daldaluu tokkoffaa ba'uuf jabaatee qo'achuu ilmaan argachuuf bultii ijaaruun dirqama isaati waan niyyaa teenya fiinxa ittiin baasuu dandeenyu cufaahu dabareedhaan gochuun keenya hin oolu kanaaf egaa qophii teenya hin niyyannee haa niyyannuu jennee wanti moggaasneef namni hedduun maasiyaa dalaguu isaatiif akkasumas khayrii hojjechuu dadhabuu isaatiif sababa dhiyeeffata haa ta'u malee furmaanni waaraa jijjiirama ittiin fiduu dandeenyu niyyaa qofa akka taate hin dagatina way shayxaanni numatti tattabate gariin namaa hamtuu hojjetaa aboo maaliif badii daleeyte yoo jetteen iimaanni keeysaanu dhiisi siin ja'a way ajaa'ibam onneen isaa yoo iimaana qabaatte maaliif dilii irraa isan dhorkin ergamaan rahmataa sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa tokko haala iimaana qabuun badii takkallee dalaguun hin ja'an kanaafuu yaa obboleeyyan islaamaa maasiyaa irraa fagaachuuf khayrii hojjechuuf hin niyyannee haa niyyannu akka ilaalcha kiyyaatti namni mu'minaa cufti niyyaa wal nu fakkeessitu takka qabna isiinis haalli mijaa'uu baatus dilii dalaguu akka hin qabne kana malees bakka yeroo fi haala mara keessattuu rabbuma qofa sodaachuu akka qabnu niyyachuutu barbaachisa goflaan gamaa waan barbaanne ittiin imalluun niyyaadha kanaafuu bakka muraada keenyaa balaliinee ga'uuf niyyaa qulqulluu haa niyyannu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh egaa dubbiin niyyaa tuni hedduu ammas gaafa ijoollummaa kiyyaa waan takkaa yaadadha beeksisa miidiyaa biyyoolessaa irratti gadhiifamaa ture tokko jira maal isinitti fakkaate HIV AIDS wajjin wal qabsiisuudhaan yeroo hedduu beeksisan gallakkisu mucayyoon dhalaa takka meeshaa sii fudhattee gaafa bobbaatu jechuun boorsaa fi waan akkana boorsaa sii sakattaati achi booda maal faan irraanfadhe kanaan irraanfadhe saniin irraanfadhe jettee yeroo cheeggootu akka waan gartee laastika san irraanfattee godhanii dhiheessan edaawwan hin dagadhe laastika san hin dagadhe akka carraa ta'ee dhiirri na gudee dulleen jiraachuun imalaa miti kanas qabadhee deemuun qaba jettee akka haasoitu godhan hubadhagaa beeksisni foonama mucayyoo san HIV AIDS irraa tiisuufi mee bakka tanatti mucayyoon tun akka badiidhaaf qophooyitu godhu jirammoo akka badiirraa ifeetu godhu jiram silaa barra akka tasaani gudee jamtiiti ifeeggannoon gaariidhaa kajaan taate shugguxii silaa qabattee deemte takkaahummoo qawwee osoo fudhattee deemte sirriidha dhiira isiirra badii dalaguu deemu firraa dhoorkuu fi jennaan duboo amma laastika san fudhadhuu deemu gujaaniin qophaa'ii gabbee jechuun jirammoo akkami waanuma nama ajaa'ibu hedduu jira dubbiin ni'a tatanarraa ajaa'ibatti namas dhiyoo tana dhagahe barra mucayyoon takka akkasitti badii daleedee jaan abbaan isii muslimaa nama amantii jaalatu akkaanitti aaree mee maalumaaf muslima taatee osoo jirtooti hamtuu tana raawwatte jee gaafate wanni isin jetteenis waan ajaa'ibaati bar rabbi sodaadhumaan jennaaniin tole je'eefii jette hubadhaame rabbi sodaadhumaan jaanii waan akkanaa ni dalaganii jechuun isiin dhugumaa yoo rabbi kan sodaatu taate haal duree waan kanaaf isii saaxilu maaliif mijjeessite mucayyoon tun dhugumaan rabbi sodaatti deebii gaafii tanaa isin waaf hin dhiisa obboleeyyan kiyya muslimaa walumaa galattu waan hojjechuu feene hojjechuu dadhabneef takkaahu dilii irraa fagaachuuf ni hannee irraa ni'achuu dadhabneef hin ni'anneeti haa ni'annuun isiniin ja'a inshaallah dhaadannoo afaaniin jettan osoo hin ta'in dhaadannoo qalbii isiniif haa taatu jechitun wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu maasha Allah obboleeskeen mujaahidiinii fi qopheessitoon cobsurrii qophii dansanuuf dhiyeessitan nulleen rabbiin nam dhagaye irraa fayyadamnu haa godhuu saniin jedhe baarakallaahu fiikum jazaakumullah khayran horaa bulaa deebanaa saniin jedhe eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota kennaa fedhii rabbiitiin sagantaa keenya guyyaarraa asirra goora buufteem namni isin keessummeessaa tur na abbaastu kutaa teknikii Nuural Hudaa waliin ta'uudhaan isin wajjin tur sheekkeen kabajamaaf jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam rabbiin isanirraa haa jaalatu obboleeskeen mujaahidiinii fi qopheessitoon cobsurrii akkasumas dhaggeeffattoon kennalleen hedduu san galatoomfan baarakallaahu fiikum jazaakumullah khayran haqa sagantaa ittaantu walitti deebinutti naga rabbii keessunuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa isan cuftii horaa bulaa deebanaa saniin jedha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu